waraqaan dirama kuma Mo taarifa fi jinniin beeyin nuti taarifa jirruuti mut qorat. Yo nage wali naso wal sente baba ke nage wali naso na yo mudi te mo wala ka yi raga abba fete mana murti be ore te Wai mallaka mutu ko ina kani aso na dero. abdi khira rage No mallaka la mallaka kannu fi. Namu wandan da wasu maratti ci akawandiratti galchaafi. koy salim No wandan do counter galchu jirtu di. koy tiken Maltaati. koy salim tiken abdi muti ka baddu yo je wuti ta ko yala na okay ta ko Ya receipt kan nadu Maryam. risidu no bas mariya Habibi hawala miti bari kama da hawala no jenne. Min masalek. Bar hiqama da ni beeyina hiqama sanne amana da tibate kana karan tibase asi fi askan garan tibase gifi ja. Du demi yombe ne jechuudha. Iqama meeqan Eenyuudha? jedhiti. Demi tilal dubbi kana balleessin na daggeffadhu ibsa. La yoo fi seeran bene deemaati dursa ila wanta micayyontu yoo asille baate akka mas'uula ta'u beekta. Kana beekta yoon beene jechuudha. Zin jettanii kuma jechuudha hiyyeessa miidhuuf akka lammataa ittiin jabaatina. Waan gootaniif takka ittiin qabde. Hiyyeessa si miidhu jira dhageeffadhu si miidhu jira. Tarabbiifiin godheef jettee kafalaa jechuun jirtu miidhu jira nu miti. Hiyyeessa miidhanii. Hiyyeessa eega beekti gadhiisa hayyisi deebi'aa dalqatu achi maa kitaan. Dhagaye Habibi. Dhagaye. Irra jirtaani garaa si nyaate si godhee miti. Adabadhuuti. Kanas kana Habibi. Halal itti. o fete wala da yo fete zeta ke dalaki ke dalaki jar san cha ke ta ji raga risidi malaka na Allah ke fete do risidi yo malaka barbati raga fete jar sa fete na fidi mana murti fete na daki raga fi risidi male na khafali khajo ko tuwan barbaden na rabrat odan des wala bate ku te garte ko tum bayni والله أصوم أنا كان أمني مالك كان كذي خمر بافر سيقولنا قول ديبي مالك خي أما أسرع ما سيجينا والله يوم أسرع أبوتي مالك خي نقدر Ya sono tindi sanje chura. سيء دبر مني رايه دبر ما سيمه Okay, na dagay pada guran. Guran akan na. Amma tas gabi na dagay pada. Namni tala ban Dubai nama gaisu Maryam ko pamit. Dagay pada. Nama baye Maryam jara sani titirisa Maryam dubbate jirti malaga khijana kafala jette jirti to miji yo tara kachu jirti ijarra beitani uftani qaisa baftan lam miji yo lamada masan taw indan desu sadi ega dubbi uba qaisani gatte umman umma walitte hadawe jir miji yo ngana ci desu sunjurtu reya ya lipsa miji yo tara kuma di baburi itikabete wata kasnu kuma di baburi itikabete rasidi isim bantu itidisada nama alaban achi demu kuma di babur kafaltan mohin kafaltan janu vida gabadada asirratti ana ranjal kabe wandan denyu marjami wala gure nama duwai kaisa nikamna nama kaynya tatu wala kamne namne kaynya gaise waraka ise karran fudu fala kada goda ayye ate khanu majira nutis khanu majira ayye date obale so duba jirta duba jirette Assalamu alaikum. alaikum salam Dabbal wanto ko beytam jayonto ni ID biya kana di tatte jirti sawala la. okay ID kuni odo birri mu jayo mayrami tanan le ka kafar mutate haga ID si kana cancel go tutti nama to ko serri biya kana sera biya kana ke dalaga nama to ko sera alatti yo isin hayyama kenite fi gadi bate male gadi basul dan do serri biya kana okay ati birri raka fala kita odo birri yu ka kafar tutate isin mansuluma mayram jala girti odo birri sanu ka kafar tutate isin ana so ni sa ala kulli ala no isin birri ka kafalte fi free visa ka go tutate mayram ji'an mansuluma rafide warakata kenitif ji'an dofte gafate warakata de chota sigale me amma atinde na gababsi me atinde na gababsi wan de mu na nadis aya kan ke to ko na rege faddo anis biyuma dubai kha ta getto kana anjira sera no mambe kha akasumati ni kama kaba akasumati kafila kaba sera na rege faddo duga da ka yette ikaman tante yo na mata karan nakli jiratti achi dem te fakite se fu hanga nakli ngan kana masana jiru sa sarra masul ayya akasumati ayya ayye la la manu to ne tajir tokkofa Dr. Marjaman residi si asa kanna tuni khaballa to ko lamma fa birri la sigetto koy na rege fat ibsa koy na solta tabaka na nabbe kana dis
Dhaggeeffadhu obboleessoo. Birrii marjamii harkarra kafallee hiqaamaa intaloodhaa marjam irra dhiifnee deemnaa miti. Marjam saatii ammaarraa kaastee naqlii siidhaa ofirraa buuftee nama bira nakkaltii fi risiidii siinii fidattii maallaqa siinii kafallaaf asirra dhummata. Okay, amma dabbaan akkana goona dhaabbiidha. Amma Ibrahim fitatteeti obsi. Ibrahim cuma. Waa'ee birri sii mamee isaa dhaqafadhu isaa. Amma dhiisi naan himin galatoomi naan himin. Waa'ee maallaqa doktoraa itti dachaana. Achumannaa qaba. Oromooti yanam kumash jaha as jira. Mee koy bayan argeetiin galta godha keessaa. Obsi dabbaan. Ni galchita. Nama tokko kuusii galchi. Ililli darbi. Bayan galchi. Amma dhaggeeffadha. Ililli darbi. Akkaawwantii Arafaat ta isiin irraa masuulatti maallaqa kanninaaf amma Arafaat as gubba jirti. Namni asirra jirtu keessaafuu namni Arafaat beektu ka itti dhalooytu ka isiin eeysa kataate amantii qabdu. Laal quuqama Arafaat namni qabdu asirratti maallaqa qarshii takka taate lama taate doolara 10 taate doolara 20 doolara 100 taate keessaafuu ijoollee argite irra dirqama keessa. Laal amma risiitii wajjin asirra nu garsiiftanii keessaan nutti argitanii akkaawwantii si asirra maxxansina akkaawwantii akkaawwantii Arafaat osoo doktoraan taane Arafaat asirra maxxansina 400 miti miliyoona takka buufneefi wannummaan biyya namaa keessa daleeduuf hin jirtu galtee biyya sii dalagatti. Kanuma dubbiin biraan jiru Arafaat akkaawwantiis kan nadhu. Koy dura bayan dubbifneetti Arafaat itti jedhaa Okay. Ay bayan Maal si bochisa Arafaat? Harroota kan. Arafaat muti qabdu Maal si bochisa? Fiidoo bara. Bu'aa jirti bar maa bochi? Arafaat maal taate? Okay, bayan dubba. Ay bayan dubbadhu. Bayan Dubai jira. Dubbatu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu? Nagaa. Galata rabbi. Maaltu tamee ammaan dhufee murtii guutuu keessaan haadha walitti nama dhufeeni waan sirra jirtan dhageenye. Bayaan kiyya galatoomi eessi jirtati? Eeshi. Maali mitiyyoo teenya tana mitiyyoo teenya tana Arafaat tana amma dura Somaalee keessaa deemtee Finfinnee dhuftee Finfinnee irraa illee ijoolleen akka taphatti itti maxxabattee jaalalettee itti sobdee itti kijibdee fuudhanii biyya Dubaay kana geessan akka Oromummaatiif akka lammummaan nu dhagaamtee michoota na geessinee nuun jaanii ergachi geessan ammoo akka dalaydu nuu himan. Erga akka dalaydu nuu himan achirratti mitiyyoo tana roorrisaa turan yeroo hedduu Oche takkatti himattu dhabdee callifte amma durallee lammaffaatti deebi'aniitti suuraa keessaan namatti himattee jawwaala sii keessaa barabaranii waan isiin namatti himatte sanii gabbaasanii maa dubbatta jaanii sanillee doorsisaa jiran. Achirraa amma kunoo sa'aatii gastii kanarra jirtu bo'aa jirti waan itti kafallee itti baafnee Dubaay hin geessine nuu kafalaa jechaa jiran. Kana Okay. ni dhageessan bayaan. Dhagaa jira. Hedduu mariillee kanutti mul'ifna sirraa darbaa. Kanaafi kasan kafallaa jennee tattaa'u jirra odoo riyaala 5,000 hin taane miciyyoo tana akkuma gargaarsa isiin malutti gargaarree gara biyyaa deebitee haa dalagattuudha amma karoorri keenya. Eegalee kanarratti akkam jettan isin oo kana Ibsaa inni san fedhisin murteessaa maallaqa maa fallu taatee yeeffannu sanarratti hin jabaadhu hayyattu. Ni meeqa itti baasanii as fidan isaan? Birrii 400 itti baafne gani meeqa itti baasan akka itti banutti himi. Viizaadhaan fitte moo kontiraata dhufte? Ayyaa Arafaat itti badhume doktara amma ol deebi'u koo hima dhoomara. kana doktorri san ol deebitee si wajjin haasoo Yaa himattu doktara illee ol darbi. Kun amma kootu amma ase. akkasi. Amma waan tokko Kontoraata dhalamaa geedda. Kontoraata. dhagaye. Niiseti Muniira isaanumaa wajjin haasoo niiseti. Wal caqasaa meena caqasaadha. Akka nama biyya kana keessa jirutti akka nama biyya Imaaraatii jirutti ilmoon dubartiidha kontiraata 400 dhuftu hin jirtu. Biyyaansi yoo xiqqaatte 100 takka fitti. Thank you. Yoonii fi iqaamaa mataa isiitiin dhufte yes 400. Iqaamaa irraa dalaganii iqaamaa mataa isii waa harka laataniif 400 kun. Gaafiin qabu. Maallaqa biyya kanaatti duraan 800 ture amma gara 10,000 jechuudha. Maallaqni biyya kanaa 800 tu yoo hawaala deebiste maallaqa 400 sanuma dhaqa. Yoo iqaamaadhaan dhufte yoo kontiraataan dhufte 100 takka. Kontiraata mana Arabaatti yoo dhufte. Okay? Akkan galatoom.
Kanaafi Mayra molde bi amma. waliigaltee Molde bi ti akkasi fi deebiin duuti bayan wajjaase. akkuma dhufteen isin mana arabaa sentu ina garre nus miidiyaa kana hordofaa jirra. Arafat gaafa fatii shaw biyarra wanti daleessee fi dhuftura haatee mana namaa suuqii namaa keessa dalagaa jirti argaa jirra. Alkarama. dubbadhu bayaan muuti irraa ka'e dubbadhu. Kanaafi namni tokko gisee biyyaraa nama fiduu waan irra waliigalee nama fiduu qabaa mitire. Naaf hojjettaa suuqii kiyya keessa hojjettaa jettee kontoraataa yoo keessii fiddu taate ID irraa hojjettee suuqii daleebsanitti ijoon isin bira daleebsan ID hojjettee yoo fidde ta'e birrii isiitti baafte birrii ID san kabaltanii fi anillee isin gargaara kabalanii fi biraa fuudhuudha. Kaansileeshinii isii fuudhuudhaaf. Maaliif amma miti yoo sagalee kenna eegama miti. Namni isii biyyarraa fides yoo bu'aa akkasitti na bira hojjettaa kafiltee birrii itti baaseeti biyyarraa fida. Birrii itti baasu kuni viizaa tikeetii kana kan tolchee fida. Namni dalagaa jettee yoo ID hojjetteef 100 yoo gaafatte laazim irraa kafaluun dirqama kun. Akkamitti miti yoo keenya irraa 100 nyaatu sun ta'e numa kafalla jechuudha. Hin barbaadu biraan baatte 100 kafalamee kana saluun qabdu ID sitii hojii kannamee fi waggaa lama ID waggaa lama ta'eji hin laatamtiif. Lakkiin barbaadu yoo ta'e immoo waan viizaa fi tikeetii itti baafte bichaa kafalanii kaansileeshina laattee fi gabbaatee bakka biraa dalaguu dandeessi. Yoo dhufte anillee dalaguu danda'a. Kaampaanii kiyyaa jechuudha. Rakkoon qabu. Kaansileeshina barbaannaa jechuudha. Simatti girti dubbisin. Bayaan. Eewa. Akkinan jedhe beektaa? Jedhish. Mucayyoo tana atamma nama haga tokko fakkeenyaa fi waa'ee viizaa kanaa beekuuf fidee mana arabaan galchine atilleen argaa jirta. Argaa jiru. Nama argaati jiru jechuudha. Akkas. Mucayyoo tana kan fideeni ufumaa kiyyaa viizaallee hojjedhee fi waan silaa barbaachisu xumureen fideemi. Eega mas'uula isii ta'e eega mucayyoo tana ayidiin isii kan ba'e isiin kun horeef dhuftee akkasumaan ani waraqaa isii kun hojjedhee baasee ayidii isii harkaan ga'e. Okay. Eega harkaan ga'e mucayyoo tanaan isiin dhiibne isiin miine eega naa hin ta'uu eega uummanni kun jedhee gadi yaa'ee mallaqa kiyya naa kafalaa jedheen. Okay. Mallaqa kana yoo naa kafalan fakkeenya mucayyoon tun baatee haafirii dalagattuu jedhaaraniimi. 100 kiyya naa kafaluu qaban maaliif isiillee intala Oromooti gabbaasee biloo kun barbaadu. Doktor Waliigallee waa'ee kaasiifin hima. Akkinan jedhe akkana yoo fakkeenya mucayyoo tana kan gadi baasee yookaan ofirraa wanti godhu ta'u taate saaf birriin achi hin ga'u. Garuu mucayyoon tun isaan akki jechaa jiranii waraqaa isii as kenni argite waraqaa isii as kennite haa deemtee dalagattu ati hin taanee fi jechaa jiran. Waan nuti gadi dhiisiiti maallaqa mara deebiidhifama. Kanaaf jechuudha waraqaa isii kan dalagaa ayidii isii kan baase ammaan tanaanin 400 kiyyoo as kennan jechuudha intala Oromooti waan isii bilookuuf waan isii garfeete deemtee dalagattu 400 kiyyoo fudhatte waraqaa isitti kennan. Assalamu alaikum. Dhagaye doktor. Waan siin jiru gaafa biyyarraa fiddu qarshii sii kafaltee ni qabdiishin. Waan takka sumuunii takka birri laal dolchee cabaa. Qarshii takka siin kafalte. Anillee kun akkasii qaftee kun harkarra safalee Oishi viizaa si dalageef tikeetallee si mureef eega biyyarraa dhuftellee ayidii si dalagee jechuudha. Tikeetti ani murre tikeetti fatishan mure. Ishi. Achirraa kan hafe hundaan danda'e. Achirraa hafe ishi laal ammoo obboleettiitiyya anillee uumaa waa'ee viizaa nama hojjechuu kan anillee ni hojjedha. Biyyarraa ati naa dhufuun jas na jedhee bar. Amma wanni gootu tikeeta ati murre 100 keessa tikeenneen isin jiru takka jedhu. Akkuma haqqi yoo deemte akkuma deemta. Eega sibira dalaguu eegaltellee baatii keessa jirti. Kenneef mindaasii yuwan. Damuu silaa. Ishi amma jara keenya waan gootan. Ilmi namaa kun intalli kunis kan baatii tun miidhamte teenyaa jennee namatti illee dhiibachuun gaarii miti. Dhugaa lafa jirtu walitti himuun bareedaadha. Anillee hojii kana keessuma jira. Laakiin
namni tokko akkasuma bilaash biyyarraa fuudhee si fidee viizaa si dalagee ID si dalagee hodhoo deemsin jiru ilmi abbaa keetiitu si kannee deemsin jiru biyya kana keessatti. Hatta obboleessi kee yoo dhufee laazim waan an talaffee bidisan naa kafalee tuma gabbaa malee hin danda'amu akkasuma gabbaa'uun. Amma wanni nu gootan isin wanni nu gootan 1,400 hin kafalamu. Birriin tikeetaa achi keessaa kutama. Amma walii galee miti birriin asitti isiin dalaydeen birriin tikeetaa san birrii meeqaa haasabamee 65 akkasuma fakkaata. Keessaa kutamee birrii isiin iqaamaa hojjetteef san isiidhaa kafalamee iqaamaan san osoo kana salame ila waggaa lama michiyoon deemtee laga sundeessi. Iqaamaa waggaa lama bisii yookaan kafalamee jiru gabbaatee dalga sundeessi. Bayan ila ana isaan badna godhani walaakin haqa biyyatti biloo jala baasun danda garuu kanaafu obboleettiti isiin boru yookaan jechuudha anan miidhama yookaan isin miidhama garuu gara kiyyaan miidhuun barbaadu sii galeemi. Haga takkallee si fayyadee jirte waan ta'eef atillee si miidhuu hin dandeessu. Laan dhaggeeffadhu bayaan yoo gara faayidaatiif deemte jechuudha. Yoo gara faayidaatiif deemte jechuudha. An nama haaraa dalagaa jiru miti. Waan faayidaa maali mee fakkeenyaaf mee maali wanti faayidaa? Dhugaadha waan faayidaa maali jechuun bareedaadha. Eega michiyyoon kun dhuftee hatta TikTokiin kee kun